Addisu Alaabun jedhama kana irraa dhufe naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa irraa dhufe. Tolee Addisu Waaqayyo maal siif godhe maal dhugaa baata? Waaqayyo waa baay'ee naa godhe kanaan ani dhugaa ba'u wantoota muraasa irraa waa'ee ilmoo kootiiti jechuudha. Ilmoon koo kana itti argadhe bara 2009. Tolee. Dhalattee gaafa torbee lammaffaa jechuudha 2009. Tolee. Qaama ishee guutumatti shiffitaa waan ta'e itti ba'e. Tolee. Gaafa itti ba'uun asuma haati manaa koo asitti deesse jechuudha warri ishee asii. Tolee. Asumatti anis magaalaa Sabbataatii dhufee hospitaala Bishooftuu asitti galche. Tolee. Sanarraa torbee lama ergan hospitaala ciibseen booda haga ta'e tokko shiffitaa sun ergarraa qalal jedhee karaa manaatti deebisnee galchinee jechuudha. Isarraan booddee shiffitaa sun irraa baduu hin dandeenye. Hanoogte sun immoo hin madaa, amma daa'e sun immoo deebi'ee gurraacha. Guutumti qaama ishee morma ishee kanaa oli malee gana harkaa ishee keessa faana ishee keessatti illee ni baa ture. Isaan odoo rakkadhu manni yaalaa hin geessine hin jiru. Mana yaalaa hongeesse saamunaa kennuufi, qibaatii kennuufi, shorobbii miraamina kennuu malee waan tokko waan godhaniif hin fayyite. Nyaatota adda addaa fakkeenyaaf kan akka buuphaa miraamina kanarraa qusadhu. Yoo jabaatte irraa badaa. Fakkeenyaaf waggaa 7 waggaa guutte ofumaanuu irraa baduu danda'a naan jedhan. Uumaa furmaata hin qabu inni nuti baay'ee nuti rakkachaa ture. Isheen miti umurii ishee kanatti amma irratti ba'ee isheetti hin beeksisu gaafa jabaatti umurii ishee kanaan gaafa jabaatti anaa maal laan jettiin jedha ombiraatti miti. Sanumarraan oduun jiru akka carraa ta'e ani immoo ittiin amantaa kana hin amanne hin ture. Yeroo sana amanaa Yeroo isaan hin amanne. Tolee. Ani kanaan itti amane bara 2013 ji'a 5ffaa keessan amane. Tolee. Isumarraa ka'ee erga dhamaneen booda yaa Waaqayyo ati duudas ni bantaa, cabaas ni fayyistaa, bal'aas ni agarsiistaa, ati dhala koo kanaaf naa dhaabadhu hin jedheeni. Isumarraan ka'ee haadha manaa kootiin egaa kaa murtoon keenya murtoo isa dhumaati. Teenya ilaaluu hin qabnu. Waggoota amma kanaatiif ilaallee deemi nuti immoo ittiin asitti ifa fayyinaa kana chaayinaa ilaalla malee qaamaan dhufee hin beeku isheenis dhuftee hin beektu. Tolee. Geessi hidhaan keenya inni eeggata. Geessi hin jedhee. Mee otuu haati manaa kee gara lafa kanaa hin fidiin daa'imni kee dhagna madeessuu kanaan kan isheen qabamte dhalattee 7 bara 2009. Amma bara 2014 kanaatti amma haati manaa kee lafa kana fidduutti dhagni kun dhagni ishee kun inuma madaa'a. Inuma madaa hin oogti inuma madaa in gurraacha kan oogtee madaa'e sun immoo in gurraacha malee deebi'ee akka qaama duraatti fayyuuf. Waggaa 5 kana ittuma deebi'aa irraa badaa ittuma deebi'aa haaluma kanaan dabarsite. Eeyyee. Mee tolee yoom lafa kana dhuftee akkamiin sii fayyite? Kanan lafa kana itti isheen fiddee toonu dhufte fulbaana gaafa guyyaa 10 2014 jechuudha. Tolee. Fiddee dhuftee gastaawusii qabatanii achitti namni Waaqayyoo kadhatanii fi ishumtillee naannumti manaa koo sun illee coggaarraa yookaan garaachaan baay'ee rakkachaa turte deebi'ee kan illee ni dhukkubaa. Isa isaanillee rakkachaa turte ishumti. Gastaawusii qabattee gastaawusii keessatti namni Waaqayyoo dhaqanii nagaan siif haa ta'u naan jedhanii waan biraa homaa natti hin dubbanne naan jette. Bakka nagaan siif haa ta'u ergasiin jedhanii nagaan nuuf ta'e jireenya keenya jireenya ilmoo keenyatiif jedhee naaf bilbiltee jechuudha. Nagaan siif haa ta'u qofa ittiin jedhan. Eeyyee nagaan siif haa ta'u qofa ittiin jedhanii kaza isarraan kanaaf zayitaan harkatti naaqicanii qaama daa'ima keetii kana guutuu isaatiitti dibinaan jedhanii kafanarraa yaasee zayita san qaama ishee guutuutti hin dibinaan jetti. Isarraan ji'oota kana asitti anitti dhufte fulbaanarraa kaasetii amma ji'a 14 kana keessatti qaamni ishee akkuma daa'ima kamiiyyuu akkuma nama kamiiyyuu akkuma bifa kamiiyyuu qaamni ishee kan gurraachee kan madaa'u kan maal jedhu sun kan yeroo biraatti hin rakkattu sun guutumaan guutuutti hin fayyite. Harka keessa wayitti buusaa gooftaaf galata keessan dabalaa. Waggaa 5 itti deddeebi'aa kan ture manni yaalaa qoricha jijjiiree kan dadhabe gara gastaawusii dhuftee namni Waaqayyoo nagaan siif haa ta'u ittiin jedhee kanumaan bilisa baate. Kanumaan bilisa baate.
Ergasitti hin deebine. Ergasii haati manaa kootis kan kaleedhaan dhukkubsattu kan coggaarraa dhukkubsattu hamma guyyaa har'aatitti matumti illee dhukkubee hin beeku. Daa'ima koos ishees. Harka keessa wayitti buusaa ammayyuu dabalaa gooftaa kanaaf. Dhuga baatiin kee inni biraan. Dhuga baatiin koo inni lammaffaan obboleessa koo hangafa dhukkuba. Kana irratti dhalate jechuudha. Dhukkubbiin isaa 2006 kalee dhukkubsata xaxarri kalee irratti baate 2006 opereeshinii ta'ee kalee keessaa xaxara baasaniif jechuudha. Isarraan kan hafe kalee sun akkasumatti ta'ee hojii addaa hojjechuu hin danda'u, hojii humnaa hojjechuu hin danda'u maayyuu. Isarra odumaa akkasitti jiru akka carraa ta'e konkolaataa wayii bitatee isuma hojii isa salphaa kana. Sa'aatii muraasa hojjeta malee danda'ee talaaqee eenyutti fufee guyyaa guutuun hojjetu. Oduma isaan jiru ammas immootiin kaluma san irratti deebi'ee xaxarri 3 fi tubboo fincaanii baddaatti xaxarri 2 bahe ammas. Baruma kana keessa bara 2014 jechuudha. Isarraan ani immootiin hin beekne na dhukkubaa kootu naan jedhe. Ishii jedhee hoggaan dhufu as Beejingii jira. Hoggaan achitti dhaqee gaafadhu maal taate naan dursana dhofkachaa ture. Akkatti beeka xaxarri kalee kiyya kan duraa baddaatti danda'e xaxara 3 fi xaxarri 3 irratti ba'ee deebi'ee tubboo fincaanii keessa immootiin xaxara 2tu jira. Tiskaaniin ka'ee ilaallameetii naan jedhe. Innaa furmaanne maan irree naan bakka baay'ee na dhukkuba waan ta'eef opereeshinii dirqama hospitaala dhuunfaa galee ta'uu hin qaba. Danda'een nyaadhuu, danda'een dhuguu, danda'een taa'uu, danda'een deemuu naan jedhe. Homaas hin dubbanne guyyaan isaa guyyaa jimaataatti kan inni naaf bilbile kun jechuudha. Egaa kaa'in jedheen ati namanu innis dhugaadha waaqayyo fudhannee kan fudhate anaa fi obboleessa koo kan isa hangafu jechuudha. Kan fudhate waaqayyo jira. Opereeshinii sin taatu rabbi sii kadhachiisna. Inni nama gargaaruu danda'u lafa kamiyyuu jira waan ta'eef gara opereeshinii osoo hin taane gara opereeshinii namaa harka namaatiin billaa namaatiin osoo hin taane billaa waaqayyootiin fayyitaa. Ati yoo amante jedheen. Annaan jedhe ani amanu nan deema garuu si wajjin naan jedhe. Ati na wajjin deema nan amanaa hin jedhe. Ishii naan jedhe gaafa jimaataa san achitti amma ta'e tokko qoricha kan itti wayyeessu wayii kennanii fi deebinee gaafa sanbataa obboleessa koo hangafa kan isa hangafu jechuudha isa wajjiniin lafa kana finnee dhufne. Mee gaafa fiddanii dhuftan kana sin faana deemee dhufe moo konkolaataan fiddan moo hin baattan moo akkamiin fiddanii dhuftan? Danda'een deemu konkolaataadhaaf finnee dhufne. Konkolaataa ofii qaba garuu danda'ee dhoofu. Isuma kan isaa sanuu iyyuu jechuudha. Konkolaataa biraa qabanneet finnee as barrii kana duratti buusne yoggaa deemu yoon isinitti agarsiisu akkanatti gadi jedhee malee edda kana akkatti gadi jedhee akkatti qabatee deema malee danda'uun hin jedhu. Sakandiidhaaf hin taa'u. Taa'een turu. Hammuma waldaa kana seensisnetti daqiiqaadhaan mana fincaanii deema. Daqiiqaadhaan danda'een taa'u waan ta'eef akkasumatti qabatee jechuudha. Isarraan ofumatti hirkisneetuma bakkasuma osoo teenyuu oduma kazaan ergama qixoon dhufanii sagantaa eegalanii erga eegalanii booda dhumarratti kadhannaatti galanii fi achumaan obboleessa koo kan isa hangafusanii ati lubbuu nama lamaa baraartee jedhanii. Isin lama taatanii obboleessi keef obboleessi inni hangafaa isa dhukkubsatu fiddanii dhuftan. Namni waaqayyoo immoo obboleessa keessa isa dhukkubsatu dhiisaniitu obboleessa keessa hangafa kan biraatti dubbatan. Maal ittiin jedhan? Lubbuu nama lamaa oolchite jedhaniin. Dhugaadha ergaasii baanee nutti hime dubartoota lama uffannise. Dubartoonni lamaan uffannisa sunu kirrii yookaan immoo gamada isaan ittiin uffannisa san anat irraa kutee dhugaadha kun jedhee ergasii nutti hime. Achumaan lubbuu nama lamaa oolchite jedhanii kootas baheedhanii asitti baasanii hafuura du'aadhaan isarraa rukutan. Gaafa hafuura du'aa jedhanii isarraa obboleessa koo kan isa hangaa kan dhukkubsatu kan hangafu kanarraa gaafa baasan obboleessi koo sun bakkas taa'ee raawwate na dhiise beenaan jedhe. Kaleekatti qabatee an duraan akkatti maleen teenye sun na dhiise beenaan jedhe. Namni waaqayyoo obboleessa keessaa hangafaarraa as baasanii hafuura hamaa rukutan.
Obboleessi kee inni itti fiddee dhufte inni dhukkubsatu sun immoo asii saba keessaa fayye. Fayyee naan jedhe. Mee harka keessa wayitti buusaa saba. Tole. Isaan booda erga obboleessi hafuurri du'aa sun erga obboleessa koo kan isaan qabu san erga deebi'ee taa'een booda san immoo kan dhukkubsatu saffennee asiin geenye akka waan ittiin dhukkubsatu san himate. Bilisaa deem galedhaniin. Deebi'ee galee deebi'ee akkuma galeen asii kan duraan makiinadhaan finne sun ofii isaatiin deemee ofii nyaatee bishaan ofii dhugee buna ofii dhugee maatii ofii wajjin taphatee galgala erga nuti isa biraa galle zayita mootiin dibataa asii fudhannee gallee zayita sanitti bishaan itti naynee fi raawwannee kenninee fi biraa deemne isa kana fayyadame malee duwwaa isaa akka fayyadamne jenneen. Isa erga fayyadamuu qabee bishaanicha saniin mootiin ol deebisiise. Gaafa inni bishaan isaa dhugu ol deebisiise. Ol deebisiise. Tole. Sanaa booda torban isaatitti meena na dhiise uumaa baqa qulqulluudhaan deemee tallaalamaa deem laallamenneen. Gaafa deemee laallamu tubboo irraa kan tubboo fincaanii cufee jiru sun hin jiru. Kaleerra ture sun na dhiibee naaf ba'e baay'ee na dhukkube qaamni isaa laakootu midhaan jiree natti himate. Mee harka keessa wayitti buusaa waaqayyoof galata keessan fidaa. Tole amma obboleessi kee kalee isaarraa cirrachi sadii kan ture yookaan immoo tubboo fincaanii isaarra kalee cirracha lama ture walumatti cirracha shanti sarra ture amma erga namni waaqayyoo asitti kadhatee fi dibata sana fayyadamee kaasee bilisadha. Bilisadha waan tokko hin qabu dhukkuba tokko hin qabu mana isaatiin kan duraan wal jeequ waliin jeequ waan tokko waan hundarraa iyyuu bilisaa hojii isaa nagaan hojjetatee galaa nagaan bobba'ee galaa. Xaxara miti mataan isaan dhukkubuun kan kaleessaa miti nyaatuma irratti iyyuu nyaanni addanaa ta'e dheem beeku ergasii erga guyyaa saniitti jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee sabni waaqayyoo irra keessa wayitti buusaa waaqayyoof galata baay'isaa.